Ilmaan kan keessanii mana hidhaachiisuu haala kamiin qananiidhaan teessuu. Yaa Rabbi gubadde akkam ta'uu laata waa'ee hidhaasuutii garaa kona nyaata. Taateen achi keessaa balabjuu fakkaata ijoolleen qorrite hin qabdu uffata maal huccuu dubbannaa hin argattu nyaata. Qaamni si qal'ate lafeetu dhaabbata mootummaan biyyatti magaraa jabaata. Dhala namaa ta'uu shakkee qabaa laata silaa abbaan iyyuu ormitti birmata. Jedhanii mammaaksa hayyoo koo dubbata bar mootummaan keenya susee dhaggeeffata. Ni harka garuu summummaa fakkaata. Akka badii malee maanurratti taata. Yaa Rabbi gooftaa koo furmaata nuuf kenni hudaa kedhadhuuf nama loonurraa bani. Akka ilmaan bineensaa nuun taphatte hormii kabajamuun keenya sadaa yoominni furmaata nuu kenni. Sitti argaa hundaa'uu akka badii malee mana hidhaa taa'u. Ilmaan kan keessanii mana hidhaachiisuu haala kamiin qananiidhaan teessuu. Yaa Rabbi nu deebisii gara biyya keenya nu arguuf deebotoo gaadhaaf abbaan keenya. Jiruun biyya namaa wallaahi xiqqeenya waa balleessinee miti kan baane kaa biyya keenya. Jireenya keenya tuutaati xiqqeenya. Yaa Rabbi yaa Allah diidaa jabbaarii fitnaa bara kanarra yaa Rabbi lammii baraarii. Warri mootummaa warri beektota maaf hin dubbattanu sagaleen keessa maal dhugata. Ilmaan keessanii mana hidhaachiisuu haala kamiin qananiidhaan teessuu. Wallaahi qananii tanuu yoo Rabbi irraa qabaanne galatti mootummaaf dhaabbilee siyaasaa waanuma qabduun isin irraa nafne isin maa jaalliftan obbolaa keessanii. Ilmaan kan keessanii mana hidhaachiisuu haala kamiin qananiidhaan teessuu. Assalaamu alaikum warra la jirtanii jarri sagalee uummata hidhameef taatanii eenyumatti yannaa nama dhabneerra wallaahi.